warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka mani kabajamtoota fi hordoftoota keenya jirra jirtu baga jiraatanii deemanii dhufnee jirra. Madam Roza wajjini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu akkam nagaa qabdanii jirtanii baga jiraatanii. Nagaa wallahi alhamdulillah nullee homaan jennu isinin jedha gaadha saada waan nu biddeefnu walaallah. Akkasitti kabajamtoota fi hordoftoota keenya isinirraa bannee jirra. Viidiyoo gadi isinii dhiisaa hin jiru. Lama guyyaa afur akkas ga'uun viidiyoo gadi dhiisaa hin jiru jechuudha. Haaluma garaagaraatiin xiqqoo biizii turre sanumaa viidiyoo gadi isinii dhiisuudhaan malee waan biraatii fi miti isinin jedha. Warroonni taariba deemtanii taariba deemuu deemtanii sa'aataa gara taaribaa hin deeminaa jettanis inshallah taaribaa san rabbumaan kairii haa godhu ittuma yaadaa jirra malee aga silaa murteessine. Katariba wala wan rabbi jadi wayin olamtu boti bitane demna ya rabbi jadi bakka rabbi jadi wayin nan katani inshallah wa rabbi biratate kanafu onta ko ni dana da duwai qabatir tana fakati saadani chula inshallah wal wana gitani asumarate son tumurin dura ordo sota ki heddu takka galatu gudda qabdain galata kana isinii kafalu hin danda'u na bira dhaabbattanii na jajjabeessitanii nama na gootanii na dhaabu jirtanii keessattuu ijoolleen Ameerikaa jirtan hundi keessanuu iddoo takka na galatoomaa biyya faranjii jirtanii maqaa keessan kanallee jedhee himuullee inni ma jedhee yaada inshallah guyyaa wayii duratti hedduu takka na jajjabeessu jirtanii ijoolleen biyya Arabaallee hundummaan keessan waa hundaanuu nu cinaa dhaabbattanii yaadaanis waa hundaanus wallahi akka sammuunti afiriina taatee na boqatte waa hunda na gammachiistanii yaadni minaamin jettanii kana jedhee galata keessan himuuf ammoo natti ulfaata dhugaa rabbii. Boin kaka isin waa mara keessatti imimmaan isii dirqama yaa hordoftoota waa mara keessatti. Boin kaka. Nama kana jaalate na cina dhaabbatu kana yoo hin qaba jedhee yaadee hin beeku. Hundaafuu hedduu takka naa galatu waa isinin jedha wallahi galata guddaa qabdanii. Galata irraa hafi ana sii deebisaa bakka hordoftoota keetii hordoftoonni keellee isaan sii deebisanis abdii qabaa jechuudha. Ishiin booyin qaama waan dhufneef dubbanne. Yoo viidiyoon wajjin waraabiyyoo boo'ee daatte Roza. Ashayyuu haasa'is. Sitti himikaati bakka waa'ee fudhannee naan jedhan jirtu. Akkasitti kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'a maal qabattanii dhuftanii maaliin nu deebitanii jechuun keessaniin ooluu jechuudha. Wanti har'a qabannee dhufnee dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi inshallah wanti kuni anas ni fayyada. Garuu ammoo na fayyadus itti haajameeti itti rakkadheeti jechuudha. Isiniif himaa wanti sunis maal jettanii na eeggatanii jechuudha. Wanti kuni ana garuu faayidaa guddaa naa qaba garuu ammoo tuyyuu itti haajameeti itti rakkadheeti jechuudha. Himuun natti ulfaatee Roziyye. Na himte jechuun waan kana anillee dhugaa rabbii hedduu akkan dhorku jiraanii. Isin ammoo bakka dirqama itti haajamee maal jechuu jirti beeytanii dhugaanii ulfaataa waan takka gaafa xaaranii asiin gahanii jedhanii waan takka gurguruuf gaafa kaa'an jechuudha. Xaartanii waan takka itti faajjanii YouTube gurguraa minaamin jettee YouTube kana gurgurachuu barbaade itti haajanii hajaarraa qaba. Xiqqishanii mallaqa haajamtee beeytanii ni gurguraa jechuu jirti. Anamootu hin gurgurinii maaliif wanni kun isii fayyada. Waan takka akka amma akka duraanillee miti dafanii waggaa hedduu waan itti faajan takka nama ulfaattee hordoftoota qabeetti kenna. Dhugaa rabbii ani qaasaa kadhadhaa na diddee dirqama gurgurachuu qabaa minaamin jettee tumaanii dirqama gurguruu qabaa gurguree asumaanuyyuu jechuudha warroonni YouTube bitachuu barbaadanii dhugaa rabbii amma subscribe isaallee 21 fi waa akkas jira jechuudha. Meeqa wasa? Kuma 21 fi 700 akkas qaba. Subscribe isaa kun wallahi mashallah subscribe isaa kun asirratti ilaalle ani mobaayilii keelee shaashaa waan hin mul'ifne kafaa zariinoon naa jedhanii sirriitti hubadhe waan hedduu akkasitti keessa deemee ilaalee kan namni naa bilbiluu namni natti haala hedduu takka arguutti hin jiru bilbila namni naa bilbiluu jechuudha sa'a dabarratti yoo inni jedhame malee. Garuu gara kiyyaanii nama baay'ee dhufee na dubbisiisu na gaafatu jira sumaan hedduu takka galatoomaa isiniin jenna. Kanaafuu warroonni YouTube bitachuu barbaadan lakkii Roziyye itti haajameeti haajaan jirtu hajaa itti jirtu abbaa fi rabbiitu hajaa itti jirtu abbaa fi rabbiitu beekaa jechuudha namni namaaf hin beeku anama kan sanillee jedhee si hin himu asumaanuu qarallee nama baay'ee na gaafataa ture hin gurgurtaa sa'aadhaan jettanii jechuudha kiyyarratti beeksisa godhee ture
ani dhugaa soba osoo hin taane yookaan dhugamaan gurguruu barbaadeeti warroonni bitachuu barbaaddanii koottaa gatiillee gara keessaatiin na dubbisaa walii gallaa isiniin jedhaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. YouTubein kun dhugaa rabbiitiin yani hedduuta kan kadhadhee dadhabee kalee gargaralee hin kan gurgurii naga waan feete rakkadhu shaarrakkinni kun amma xiqqoodhaa fi jedhaanii ture. YouTube kana dhugaa dubbachuuf subscribe kuma 20 takka konni guddaadha. Guddaadha garuu deebitee argachuus deebitee haganaan gahus ni ulfaata akka nama taayyaatti ni ulfaata. Ani amma kiyya kana asiin duratti jechuun turte yeroo sadii birrii wayii itti haajamee gurguruuf yeroo ka'u sa'idoon faana dhorkanii akkasitti hafee jechuudha gurguruuf erga ka'eetiin hin jedhe birrii guddaan naa kennamee ture garuu Saidoo faana dhorke maaliif wanni kun boru si fayyada bor ilmoo tanteetti fayyada dhugaa rabbi YouTubein hedduu takka bareedaadha garuu ammoo isiin tuni ani hedduu takka kadhadhe hedduu dhugumaa rakkinillee waan qabdu sanumaa fi warri bituu hajamtanillee egasii gurguratte mileen ay baqaa hin gurguradhe jala sararee koottaa gara keessaatiin na dubbisaa gatii inni ittiin gurguramu walii gallaa keessaatiin wal dubbisnaa jechuudha asirratti osoo hin taane gara imootii fi gara WhatsAppiitiin karoozaa irrattillee kiyya irrattillee warroonni karoozaa qabdan karoozaa irratti koottaa nu dubbisaa warroonni kiyya qabdan kiyya irratti koottaa nu dubbisaa lakkoofsa kiyya qarallee maxxansee ture ammallee asirratti isinii maxxansaa jechuudha imoo WhatsAppii fi telegiraamaan dhuftanii na dubbisuu hin dandeessanii jechuudha dhugamaan gurguruuf deemaa ittiin haajamee haajajabtuu itti qabaa inshallah kabiraa banadhee akkasiin kabiraa keessanaa guddistanis abdii qabaa hanga somootu karoozaa kanarratti dalayna akkam jettu. Ashira kon jira amma jechuun ani garuu an fudha ani gurguru illee jedhuun akka mataa kiyyaatti gurguru jechuun natti ulfaataa illee waan takka jechuun uummata akka guddisanii haganaan ga'uun ni ulfaata waggaa meeqatti faajjee asiin geette yeroo ni gurguramu isin jettu kana akka mataa kiyyaatti natti ulfaata isin galee an gurguru illee jedhuuni rabbu maaris si haabana fidde gosuma jedhan gurguruun isin jedhan akka mataa wallahi gurguruu hin deeman ammaan tana yoo waan argadhu taate jechuudha amma daqiiqa ammaa tana keessatti Maka gurguruu barbaade akkasii ulfaata wallahi lazim kana jechuun ulfaata kana jechuun nama haajaan jirtullee kana sanii jedhee wanti keessa deemee isinii himu hin jiru maraakuyyuu warroonni dhugaa bitachuu barbaadanii kottaatii gara keessaatiin na dubbisaa isinii jira dhugama akkasii hordoftotaa fi kabajamtoota kennaa rabbiin keerii haa godhuutiniin itti geessi waan jetteen jedhaadha kanumaaf hin dhufne maa jechuun wanti itti geessu maanta jiranii kanuma isinitti dubbachuudhaa fi warroonni bitachuu barbaadan jennee isinii dhufne malee waan biraallee qabannee hin dhufne waan biraa inshallah viidiyoo kana boodaan waan babbareedaa qabannee isinii dhufna jechuudha roozaan illee agoo yemmuu tasgabbooti alhamdulillah waan jettu inshallah galatuma sa'aadarra yuu qabee ichirraa itti aansee hordoftoota kiyya isintu na jajjabeessee isintu hamilee naa ta'ee isintu waa hundaa'uu naa bira dhaabbatee asiin bakka akkan jedhee isinii himuun jiru saadamooliin isintu na jajjabeessee asiin gahee isin jedha ammallee naa jiraadha ammallee isinuma qabaa nama biraan qabu jedhee yaadagaa inshallah. Hordoftoonni baay'ee si jaalatanii argamu maashaallah maashaallah. Dhugaa nama akkana na jaalatan jedhee yaadeen beeku maashaallah. Namni akkana nama jaalatu rabbi jaamtu sirraa qabu. Amiin. Baay'ee akkasii jaalatanii. Ana garuu akka kan kennan jaalatanii. Si jaalatanii wallahi si jaalatanii. Na jaalatanii maa? Hin jaalatanii. Nama hundaa nama jaalatan. Isaan nama jaalatan wallahi si jaalatan. Ana garuu isaan jaalatan. Jaalatan wallahi. Akkasiitii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya wanti nuti har'a qabannee dhufne kanuma viidiyoo isinitti dheeressinu isinirraa gabaabsina. Inshallah viidiyoo itti aanu waan babbareedduu qabannee isinii deebina roozaa wajjin inshallah rabbi jedhee roozaadhaan nu bira jirti manuma kiyya waliin jirra bakki matakkaa jirra anaa fi siidha haadhaa fi abbaa obboleeyyan obboleettii hiriyaa waa mara wal godhanne waliin jiraataa jira rakkoo bal'oo waa mara walitti obsinee jechuudha. Akkas inshallah isinillee du'aayin cina dhaabbadhaa du'aayin teessan hin dhumattu akkuma qaala nu jajjabeessitaniittis nu jajjabeessaa isiniin jedha viidiyoo isinitti hin dheeressinuu hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaan nu turaa isin jaalannaa isin kabajnaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.